akka paartiitti biyyattii kanaaf dhimma baasu hojjechuu hin dandeenye kana kan isaan hojjetaa turan. Kana rakkina isaanii gidduu jiruudha kan isaan saba Itoophiyaatti gadi ba'anii himan. Inni kuni nuuf akka paartiitti saba Itoophiyaadhaaf dhimma baasaa waa'ee baasaa isa jedhu ilaalcha hin qabnu. Hammi isaan dabarsan kana keessaati Adawee waggaatti kakata saba kanaaf. Saba Itoophiyaadhaa nama rakkina isaa himatee ani kanan ta'e jedhee dhiifama gaafatu yeroo hundumaa garaa dhiifamaa qaba saba Itoophiyaadhaa. Garaa dhiifamaa waan qabuufiti humaa miti jedhe sana majjeesse iyyuu dhiifamaan irra darba. Kanaaf inni nama dhufe kun hin dhufe inni nuyi jennu qabsoo Oromooti. Qabsoon Oromoodhaa Oromoo walitti fidaa jira. Qabsoon Oromoodhaa biyya addunyaa irratti beekamee isa kanaan dura hin beekamne qabsoon Oromoodhaa amma ka'ee jira. Oromoon eewu akka ta'e baramaa jira. Qabsoon Oromoo Adaween isaarratti taamburroo raakutu kana hundumaa kan godhu qabsoo Oromooti kan kana fiduu danda'e. Saba gara biraattis kan barame Oromoon waan inni godhe jeequmsa godhe miti harka isaa waaqitti ol qabee ka'ee mirga isaa gaafate kanaaf hin du'e. Itti du'ee itti rakkate qabsoo kanaan saba gara biraa hundumaa saba Amaaraa iddoo hundumaati biyya kana keessatti kakaasuu kan danda'e han Oromoo irraa kan ka'edha. Oromoo irratti samma godhamaa jiru kana kan ta'edha. Seerri biyya kanaadhaa paartiileen jiran hundumaa walii galanii walii wajjin jiraatu. Nuyi mana tokko ijaarra. Namni mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Oromoodhaaf dhabaana. Oromoon nu keessaati abbaa barbaade filatee akka nachi kaa'u barbaanna malee nuyi nutu dhaqee taa'aadhaan yoo nachi yabahu hin jedhu. Isa kanaa fi dirreen dimookiraasiidhaa akka inni cufamu namooti keenya iddoo hundumaatti akka hidhamanii hundumtuu akka dhiphatu biyyaana keessatti kun ta'eera biyya Oromoo keessatti. Akkuma jalqaba kaasnee koreen hojii raawwachiistuu adda waa'ise rakkoowwan amma isin kaastan kana waan haaleen natti hin fakkaatu. Rakkoowwan kun tokko lamaatiin ni jiruudha. Fakkeenyaaf namni garmalee du'aa tureera. Namni garmalee hidhamaa tureera. Mirga isaa waan gaafateef. Dirreen dimookiraasii immoo dhiphateera. Kanaaf ilaalchi tokko qofti paartiin tokko qofti akka inni leellifamuuf yeroo baay'ee karaa saaqneerra. Kanaaf immoo akka dhaabaatti akka adda waa'itti rakkoo qabna. Rakkoo kanaaf immoo itti gaafatamummaa isa fudhanna hawaasas dhiifama gaafannaa jedha. Inni isin amma kaastan kun isaanis baraniiru. Fuulduratti rakkoon kun furamuu danda'a jennee yaaduu dandeenya jedhama. Amma wanti gochuun isa gubbaa jiru adda waa'een ila innamma warra karaa siyaasaadhaa hidhaman nanii kaa'inni jedhamu kun qabsoo sabi keenya gochaa jiru gaaffii sabi keenya gochaa jiru gaaffii tokkodha. Deebisuun isaa isa okee kan akka gaariitti hin fudhanna. Adda waa'een hin dubbata malee hojii irratti hin oolchu. Kun waan mataa keenyaa qabnaa rizerveeshinii mataa keenyaa qabnaa. Kanarratti hin shakkina shakkii qabna nuyi isa dubbatu iddoodhaan hin ga'udha. Dirree dimookiraasiidhaa har'a bichaa miti. Pirezidaantiin gadi ba'anii yemmuu paarlaamaa barreen gaddaa 2009 amma dirreen dimookiraasiidhaa hin bal'ataa hammi barbaadu akka barbaadetti irratti dhaqee taphachuu hin danda'a. Mormitootaaf hunduma isaaniif gadhiifnaadhaan hidhaatu ture. Gadi ba'uu hin dandeenye waa dubbachuu hin dandeenye. Namni adda waa'ee ala jiraatu hundumtuu diina akka diinaatti ilaala. Diina miti mormituu jechuun mormituun poolitikaa wayim mootummaa biyya bushuu fi of ilaaleedha. Irratti ilaala. Kun sirrii miti jettee yemmuu isheen mormitee jettu duukaa bu'ee wanta sana dhugaadha moo dhugaa miti jedhee irratti hundaa'ee hin qajeesha hin gargaara waliin hojjetu. Kana gochuudha. Inni biyya kanaa garuu maaliif kana dubbattee dheedha? Rakkinatu jira. Kanaaf amma Oromoon gaaffii baay'ee qaba. Federaalizimiin hojiirra oolle. Ofiin obbushuun hojiirra oolle. Kuni hojiirra ooluutu isa gubbaa jira. Seerri nuyi amma ittiin bullu biyya kana keessaati ittiin waan ta'e cabeera. Wanta cabeefi namni abbaan barbaade akkuma barbaadetti humna qabu mana nama ari'ee isa humna hin qabne ajjeeses lafa isaas hundumaas irraa fudhatee jiraachuu hin danda'a. Kun fakkeenyaaf egaa nama 700 amma bakkeedhaa qabna. Jarri amma achi ari'amanii dhufan kuni Sumaalee sagamaa irraa utuu hin ta'in, Jibuutii irraa utuu hin ta'in, Keeniyaa irraa utuu hin ta'in biyyuma addana keessa mootummaa tokko waliin jiraannu keessaa dhufanii addanatti nuyi godoo keessa isaan keenye har'a ofii keenya mana ho'aa keessa teenye utuu seerri jiru mootummaan kun qawwee qaba
humna qaba, loltuu qaba, hundumaa qaba. Isa manaa baase kana seeratti dhiyeesse seeraan jara kana manatti deebisuun immoo seerri mootummaadhaa. Seera mootummaa 32 qabxiin tokko nami tokkodha. Itoophiyaan tokkodha. Nami tokko iddoo barbaade Itoophiyaa keessa dhaqee chaa'uu hin danda'a. Mana ijaarrachuu hin danda'a. Jireenya horachuu hin danda'a. Nami keenya Somaalee keessatti miidhaan aramee addanatti dunkaana keessatti teenyee isaan qallabna. Kuni hoomworkii nuu kennameedha. Kun immoo kan sababni inni ta'eef beennu. Maaliif gaaffii sabi keenya gaafate deebisuurra akka hoomworkiitti kun kaa'ameeti. Saba keenya immoo saba Somaalee miti kan ari'e. Hidhataatu dhaqee ari'e. Amma saba Oromoodhaa sabi biyyaana keessa jiru hundumtuu dhiigan barbaadu. Walii galteedhaan waliin taa'ee waliin mari'atee deemsa manaa deemne xuruudha. Deemneerra. Isatti rakkannetti rakkanneerra, isatti bal'annetti bal'anneerra. Egaa amma kun egaa kana booddee furmaata kan ta'uu hin danda'u kottu waliin teenyee waa'ee biyya kanaadha mari'annaadha malee waanuma mormituu taaneefiti biyyaana keessaa waan isaan harkaan qaban hundumtuu akka waan itti bu'ee muka waan itti bu'eetii jennee miti.